Jawar jalqaba nama biyyi falmu keessa nami tokkosi akka malee falmiti. Falmu biraallee dabartee jechoota arrabsoo warra adda hundasii jettee wanni sun irra deebi'ee dubbatamaa ture. Dhuma irratti abiyyi akka injifatu yookaan mo'atu argitee jennaan garagaltee ayyaalallattuu taatee siin jedhan. Bilisoomne jettee waraana bilisummaa Oromoo akka inni qawwee hiikkatullee gooteef siree jala qabdee waraana bilisummaa Oromoo qawwee hiikkatee diina raasillee cufti nu du'e. Waa hedduutu jira. Atiin ayyaalallattuu wanni kun tokkolleen kaati jechuun gaabbitee fedhiifama gaafattiin jirtu. Ana beekamu atu beeka osoo namni hin beekin. Internally discussion yeroo goonutti I think by December or January I knew. Osoo Opido Central Committee hin beekin namoonni murteessoon jiran. San keessatti the battle was lost. Gaafa publicly bahee mormu sani seenaa fi mormu ture. Gara fuuldura dubbachuudhaaf akkanaa ta'u malee impact akkan qabaane nan beeka tos dan. Bakki biratti tarsiimuuf ittiin mormaa ture. Adoon sila ittiin mormu baate wayyaaneen isin dhiisu maali waan jettu dubbatte jira. Maa jette? Tarsiimuuf ittiin falmaa. No ani jenne nama biraatti jedhasanii. Ana osoo hin ta'in warra biraatti jedhasanii. Anka jechaa ture ani san mormuun wayyaaneen gargaari isa wayyaaneen irraa laaffise. Ani suma dhaabsisuuf dura kan hin morme jechuudha gaafa inni ala dhufee mari'annee inni waan kana godhuudhaaf qophii miti hin ta'u jee murteessee keessaan hin morme jalqaba. Keessaan mormee murtiin gara fedhiin kiyya kan taane beekee jira. Yaa tarsiimuuf mormellee waan jettu OMN gubbaa biyya galtu waan jettu na fakkaata. No kan jechaa ture ani mormuun isa fayyadedha. Fayyada jira. Fayyadeera maaliifi booda erga malee ani lamma deeggaruu lamma morman jarri dura. Boodarra isarra garagalan. Isa fayyadeera wanni ani isa mormu isa qofaa beeki isa booda namni ani morme hundi beeki angoo argatee biisanitti. Ati warri gari ammoo oppiidummaan keessanii warri gari karaa badooris wajjin hojjechaa jirani. Inni ergamsi biraa qaba wayyaanee waliin jira. Inni gurba abbaa duulati siin jedha illee. Namni ati akka malee walitti dhiyaatu akkas dhufee natti manii turani. Baay'ee maal yeroo isa waliin jedhani. Abbaa duula fasiin jechaa illee turani. Abbaa duula Geetaachoo Asafarraa miliyoon 200 ati waan arganne irra. Ati yoom dhageet nam dhaga'u jira. Osa. Garuu gurba abbaa duula waan jedhu sun akka malee asamaa ture. Abbaan duula as dhufee waan tureef. Abbaan duula goba goba sun abbaa duula goba baay'ee kitaaba keessatti mata gaafa dabana adamaa ol beeyna. San immoo iccitii turre waan namuu beeku wanni hin qabu. Abbaa duulallee jedhanii sun dinnaan immoo Geetaachoo Asaffatti illee galchanii beek. Qaalicha otoon argate silaa na nyaatu. Saniimi. Meeqallee iyyuu inni muudamennaan deemuu dedde silaa meeqallee deemuu sagantaa qabda turte. Exactly jechuun waa guddootu jira. Wanni guddaan garuu gara seenaa irratti yookaan dhufte carefully yoo ilaalte inni aangoo qabatee hanga ji'a 2-3 mormuun ture. Mormi itti waan fufe. Garuu ofina shakkisee beektaa namni yaala. Namni kun hundi deeggaree aangoo fi mormuun dhiiroon hin maraadhe dhugaadhasi namni hin hafe kajaan kuni maybe of shakkuu deegale. Na yaadadha Iskeel jira Dr. Pastor Gammachuu Olaanaa fa'aa wajjin yeroo barachuu turre. I started to doubt myself maybe wanni argaa jiruu fi wanni namni kun argu jiru gargar ta'uu danda'a. Hogganni siyaasaa cufti sadarkaa jettutti deeggarii dhiibbaan irra ture. I said okay, let me give critical support. Critical support akkuma siin jette ani osoon jaaladhu. Osoon akkana godhee jiraadhe. Wanni amma warri amma sila amma gaafsan deeggaree maal yaalallu maal jedhu kuni osoo mormii kiyyaanitti fufe jawaartu mormee xalafee isa xalafee isa sakaalee maal yeroo sana amma wanni jedhamaa ture. Wal sakaaluun kun dhaabachuu qaba nam kennan sakaalee ammallee kajoo jira bar amma hoggaan mormuu eegalullee maaliif mormii takajoo jira. Eegalee viidiyoolee siif hin kennan fakkeenya waan hin haasayaa ture biyya hoggaan galee critical support godhuu qabna. Wanti gaggaarii jirtu paarsuu qabna. Jajjabeessuu qabna. Waan hamtuu immoo karra deebisuu qabna. Booda atiin galee ji'a 3-4 booda waan actually viidiyoo sanarra ijoolleen baaftee ilaaluun ture. Hoggaa namni xiqqoon qeeqoo eegale miidiyaan bahee dura keessuma keessan deeggaraa ture qeeqoo eegallaani akka beekeedha jennaan gaafa araddaati taatee naan jedhan yaadatta. Hojii araddaati harka dhahuu qofa miti. Yoo shofeerri ciise kaasuu yoo shofeerri karra maqaa karra deebisuu yoo gaasni irra deetti guutuu kan hin jiru yoo yaadatte viidiyoo sana. Yaadadha. Kuyi goone baay'ee yaalle. Ijibbaata baay'ee geenne beeki. We pushed. Second phase open criticism opposition case. Booda waa baay'ee yaalle jechuudha. Kanaafi waa'ee waraana galchuu yoo taate soo
warra galchuu qofa isaa miti jalqabu warraa ce'umsi kun akka ce'umsa kanaaf tireetii guddaa ta'an jennee je'ee kan hin barreessaa isin wajjillee haasa'aa ture maal inni tokko reintegration of armed forces ABO dabalatee ONLF dabalatee Gimboot ሰባት second dhimma TPLF reintegration of TPLF reconciliation reintegration of TPLF sadaffaa dhimma Eertiraati wantoota wanni kana dhimma Eertiraa akkasumas dhimma Amaaraaf Oromoo kanaa jechuudha kanneen yeroo san kaayaa ture. I think Abiyyaan qabatee yeroo gabaabaa keessatti warra Asmaraa jiranis qunnamuudhaan irra deebi'ee haga sa'aaran yeroo san lubbuun ture jiran saala jechuudha. Jainuu Jamaal hunda isaanii qunnamuudhaan dubbii humnoota hidhatanii jiranii kana daddafaa itti fura. Maaliif transitionii keessa wanni dhufu transitioniin ce'umsi jechuudha. Baatii jahan waggaa tokko jalqabaa keessatti milkaa'e ofuufa. You miss that opportunity. It's gone. Transition keessattuu multi ethnic ta'e multi national ta'e keessatti gara ce'umsaa waggaa seente yoo sirriitti maaneej goote gara dimokiraasii deemta yookaan wal waraansa seenta. Kana yeroo baay'ee itti yaadaas qorachaas barreessaas waan hin tureef carraaqii baay'ee waan sanaaf yaanni adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in ONLFs qunnamaan ture warra Gimboot Sabaattis qunnamaan ture yeroo sanitti reintegrate gochuu DDR hojii amma booda amma jidduu kana DDR maal jedhanii raasan kana standardet barreessuun ture as early as 2018 DDR properly on godhin humnoota qawween hidhataa turan kana gaafilee bosonatti isaan galchan san jalaa furanii yoon furin beekuma wal waraansa deemuu danda'a jennee dhiibbaa godhaa turre warri ABO shakkii qabaachaa turan warri mootummaa fedhii qabaachaa turre dhiibbaa goonee fedhii saniin itti deemne osoo akkatti dhiifnee yaaluu baanne immoo osoo san dhufaa jechuudha silaanii gaabbinaa jechuudha kan hin gaabbu eeruuf tokko keessa maali waan ni ta'a jedhee yaade hunda hojjedheera milkaa'uu dhabuu danda'a garuu waan ce'umsa kana milkeessuudhaaf barbaachisu hunda yaaleera kan jedhudha jechuudha. Waan kan itti dhufnee booda irratti naasofna waanuma kitaaba kanaa mata duree eegi dubattu boqonnaa tokko tuqaa sadii gubbaatti akaakuu kan kee abbaa jaarsi mataa jabaatu waan jettu barreessite. Wanni kitaabi kun akka waan maatii kan keetii seenaa dhaloota guddinni kan keetii akka barannu hedduu nu godhe. Jaarsi mataa jabaatu kun jechuun amala isaa yoo ati as dubbistu jaarsi kunin jaarsi cimaa jaarsi jabaa kana mallee hin dhageenye bakki garittuu ofii arsii tahee garii ammoo aadaa jechuun akka Harargee sun aadaa pirootokoolii arsii kana kan eegne ka caccabsuu jaartii hedduu qabu jaarsi kun jechuun jaarsa mataa jabaa jette akkumalee waan kan haasofte anammoo waan kan yoo dubbise haga si beekullee waan garii si keessattuu argaa ture seenaa akaakuu kan keetii keessaa akaakuu kan kee Ahmad Tufaa Jiloo keessatti fagarta mata jabeen kan yookaan mata dhagaa kan isa baate. Abbaan kee ijoollummaa narraa du'e. So ani jaarsa jala guddadhe. Abbaan kee sirraati. Akaakuu lamaan tura guddise gamaa gamana. Haadhaatiif kan. Haadhaaf abbaan na guddise. Abbaa kiyyaa nama shiftaadha jechuu dandeessa mataansa. Namoonni ijoollummaa isa bira waan guddadheef yeroo baay'ee dhaqqa ture. Wantoota hedduu achi keessa jiran kun hedduu keessaa baafte ijoolleen xiqqoonni taa'anii hedduu sheepna godhe ilaalchaanii waa'ee addunyaa irratti qabu fedhii akkaataan addunyaatti ilaalu I think guututti akka isaatti onnee akka malee nama onnee hamaa qabu akka malee guutati. Nagas mara onni hin qabu gootummaa agasii hin qabu. Garuu jaarsi jalallee guddattee dubbiillee ijoollummaan akka barattullee jaarsi sii godhanii argee jira. Angaaf tokko bara 2015 gaafa OMN keessa jirru waan arsii tokkoon yeroo jijjiirama waan ta'e Facebook irratti barreessite xiqqoo arsiin sitti mufatte achi namni tokko jaarrummaa dhufe dubbii arsii hin danda'u narraa qabaa jettee yaadadha. Jaarsi kullee an aadaa arsii beektaa salla baradhe. Jaarsi kullee akkasuma jechuudha. Aadaa arsii kana bitee fedhaadhaan oolee. Kaisaati fi garaagarummaa inni arsii dhalate. Badda arsii coollee dhalate. Garuu fincilaa hin cabsa. Arsii dhalatee warra Harargee keessa jiraata. I think he adapted durumallee amalli isaa diidaadha.
individualismiin namni kan qabaa kuni very liberal very individualistic. Arsii is more conservative more group think qaba. Inni ani immoo baha dhaladhe inni agartu kitaaba keessaa masallaa garuu rakkoo narra gahe. So that level of conservatism Ada wal dhabde. Gannaalem Booranaa fi Gujii yookaan ammoo Arsii Baalee gannaalee gargari baasa. Gannaalee gamallee Arsii qubata gannaalee olillee gadillee Arsii qubata. Arsiin gannaalee gama amal Booranaa qabdi. Akka Booranaa yaaddi. Arsiin Baalee yoo diidaa wal biratti ilaalte gadabii wal biratti ilaalte isaanuu more liberal. Liberal haa ta'uuti Booranaa wal biratti ilaalte immoo irra caalaa aadaa jabeessanii. A little more conservative. Arsiin lamammaa waliin jettiin beektaa? Wanni gannaalee gama gannaaletti nu hanqadhe nu Booranaa ta'een dubbiin adaati waliin jiran. Wanni amma Arsumatti akkas waliin jira beeka. amma numa birattu amma warri Arsii kuni badda gammoojjii qaban. Gammoojjiin hawaachuudhaan gara hawaasa kana jiru. Akkami akka haftee mooji kitaaba keessa chapter takka ture kanarratti. Kun immoo badda wadhanii warra gamdiidaa jiru kana. When I was a kid, when I surprised tokko tokko maal ture namni gammoojjii kuni Karayyuu wal bira galan beekta. Karayyuu fituu wal bira galan. Namni gammoojjii huccuu adii yookiin immoo gaabii adii xiqqoo takka asirraan darbatee qaamni isaa gogaan isaa mul'ata. Marxoo haphii takka uffatee deema. Addaattuun isaa mallattoo boonaati. It's high class. Namni baddaa immoo huccuu torba uffata. T-shirt irraan, sanirraan kooti irraan, sanirraan kabborta sanirraan gaabii uffatee deema. Namni gammoojjii kana maal jedhan laal kana gowwaa kalloosaatiitu kalloosaa dhooffataa qulqullummaan qabuudha. Kabaddaa immoo gammoojjii kana laal salphoo huccuu sattaratu sirriitti. This is like prejudice kan jennuun kuni cultural. You know what I try. Aadaan cuftinu amma qotteen Arsii keessa kaan gadabii kaan diidaa kaan baalee nyaatirra waliin jedhan ka horii tiksuu ka laf qotuu wajjira ka laf qotamoo ka horii tiksuu wajjira kaan ka gogaa duguu wajjira kun hawaasa cufa keessa bakka cufa argata gamtu lamallee dhufte nami gammoojjiitiif nami baddaa nami kanaaf kun maali it's a beauty of a diverse nation you see wanni nama almost one third kitaaba kana topography geography socio cultural situation barreessuu lafa kaa'e maalii fi dhaloonni dhufullee wanni irraa karagu barbaadu we are a product of our upbringing. Akkaataan guddin kenna ilaalcha siyaasaa hubannaa siyaasaa hawaasummaa fakkeenya dedicate fakkeenyaaf maatiin warri adii warra kiristaanaa irraa ta'uun warra tuulamaa irraa ta'uun warri abbaa kee warra islaamaa irraa ta'uun meeting point Arsii Harargee irratti ta'uun Amaarii naannoo san jiraachuun view particularly diversity irra qabu kana hedduu ishee bu'aan qonna fakkaata. So it's important. Sila beektaa amma akka sociologii yookaan anthropologiitti amma waan ati barreesse kitaaba kana adda keessatti uummata ollaa walii jiraatutti dorgommii waan uumamallee risoortii marga bishaanillee taatu qoxxeellee taatu aadalleen walitti qoosuu wal tuffachuu taate uummata ollaati Arsuma Baaleetiif diidaatiif gadabii ituu fi jechuun afraan qalloon oolee jedhi yookaan andiyyaa warrumatti wal dorgoma Booranmaaf Gujii amma siyaasa Oromoo keessatti balleessanii Arsii Wallagga daangaa hin qabne. Arsii Wallagga yookaan maalii godhanii siyaasaaf uummata wal dhabsiisan malee kaama gosnu kaasnu kun waan aadumaan jiraate. Siyaasaan sun illee hin banne beektaa amma gandur dhufe amma waa'ee usaa waan hin barreessan preparii dhiyeessee jira. I'm not worried about waa'ee amma Wallagga Arsii Harargee kana I'm not worried about it. Siyaasni uummata sadan kan walirraa eegaa haqa isaanii guutaaf hin jenne. Because that's very important. Malifi it has emerged as a political bloc. No matballa what 50 million 60 million. You can't just party ta keessatti qalqala takkatti nam kana guutuu hin dandeessu. Kanaaf eliitiin saba kana keessaa bahu politics is a group business hojii individuality miti. Dongora keessa seenuu hin qabnu. Sabi kun bal'aadha. Si dubbattuun daga Itoophiyaa keessatti siyaasaan Itoophiyaa bal'aadha. Gosa saba sadii irra bahu qaba Amaaraa Tigree Oromoo. Haqa warra kana waliin beekanii eeguun ka warra biraallee hirmaachisuun ka Oromoo keessallee warra sadii Harargee Arsii fi warra jiddu galeessa haqa warra eeguu walirraa eeguu waan jettu dubbatta. Bu'aa sabboonummaa Oromooti qabsoo Oromoo gahaasofne baruun bara gaddaa barreessa keessa manuskriptii san keessatti waa'ee boqonnaalee qabsoo jee kaa'e keessatti uummata kana ka addaan fageessanii addaan kukuutan kana waliif finne ka joogiraafikaalii addaan fageessan ka bifa adda addaan fageessan walitti dhufe. Essentially gaafa jaarmaa siyaasaa keessa dhuftu power politiksiin dhufa jechuudha. Power politiksiin mobilizationii fida. Kuni essentially garee uumuu
factionalism murnummaa uumaa deema. Murnummaan immoo naturally qaawwa dura jiru san tolchuu irra deema. Kanaaf an akkamiin ilaala. Amma wanti Wallagga Harargee Arsii maal jaan kuni shawaa. It's a modern evolution, but it's a fact of political life of Oromo keessatti. Kana maal godhuu qabda, you can manage it. Wanni ergaan dabarsuu barbaadu. Maayiloo beekanatti yookaan OLS irraa dargaggoota asii ijaaru irraa eegalee ani emphasize godhaa ture maali? Diversity keenya wakkachuun qabnu. Diversity kuni politikaa keenya influence godhaa jira. Akka duriitti tokkummaa qofa jennee Oromummaa qofa jennee diversity gama amantiin gama naannoon jiru kana waakkannee deemuu osoo hin ta'in haqa walii eeyinee manage godhuun dirqama kajaa'u. Hedduu galatoomee kitaaba kan sirraa duwwaa hedduu si gaafadhee akka malee irraa gammada jiruu baqaa jechuun diasporic life ijoollummaa irraa kaasee akaakuun kan kee warri gara haadhaa baqaan dhufanii Arsii keessatti ammoo horanii duroomanii waa hedduu irraa haasoftee mataan keetiyyuu baqate keessa baate bakki dhalatte keessa Asarraa irraa Adaama achiis Finfinnee Singapore Ameerikaa amma biyyaallee deebitee waa hedduu haasoftaa kan cufa sila durra haasofne akka malee gaarii namni kitaaba kan dubbisu waan kan hundaa achi keessa argachuu danda'a. Gara peejii 120 si geessu boqonnaa 5 Ethiopia out of Oromia waan jettu. Ethiopia out of Oromia ka jedhu kana dhaadannoo kana walamaan Amaaraa akka malee simat tokkin kana Ethiopia diiguu barbaada ka jedhu lammaffaa Mancaanii Kiristaan Mormirraa Murraa ka jedhu. Itoophiyaa of Oromiyaa dhaadannoon jettu kunin dogongoraan malee sila bara 2007 yeroo Mallasaan Somaaliyaa weerarsuun naatoo uummata Somaaliitiif biyya Somaaliitiif qabnu garsiisuuf ture. Dhaadannoo lallabee dubbisaa ture lamnarraa makamee mucaan gorsee Itoophiyaa of Somaaliyaa bakki jedhutti Itoophiyaa of Oromiyaa jedhee jetta. Namoonni hedduun garuu an dubbisee Itoophiyaa of Oromiyaan dhaadannoo keessan turti. Jawaar dhaadannoo dubbisu wallaaloo sun taane yaada jijjiiradhe durii Itoophiyaa of Oromiyaa Itoophiyaan akkas jedhee amana amma immoo ilaalchi Itoophiyaa of Oromiyaa jedhu sunini akkuma yaadi kiyya jijjiiramee jira jedhee dhaadannoo kan fooyyessu moo waan jedhu sannaa deebise. Warri biraallee haa jedhu warri rogeeyyiin Amaarallee haa jedhani warri Oromoo keessatti biyya alaa turre kun san jechuun haraami. Maaliif ani oonaaf ooneet keessa barreessu ture paaltoo kana hedduu dubbattu ture. Maalin himataman barsan before 2007 maalin himataman Itoophiyaanisti gurbaa opiidiyoon asii ergite. So ejjennoon ani garuu wani na dhibe tokkine siyaasayyuu ka aabaa caadaa siyaasaa si barsiisa ilaalcha abaawota kitaaban keessatti ammoo ka dubbatu bakka biraattu. Bakki siyaasaa Oromootti amma barruun ka beekamtetu bara 2008 yeroo hambii kan dhufalletti abaawoo balaaleffachuun. About kayo sontane adem. Apa juga durasan sih itu, because nami hipokrasi jala sabeta. Allah ke orang siasa bira, jurun siasa dia berrefa mafasan jirat. Anerga kan dufe gap ya kan dufu Facebookin siasa enturre, siasa list survey email distribution ni. Ka Dr. Solomon mungkin heavy runda safa bulchat turun prebeta onet ona siasi Oromo achi keessa turte achi keessa hirmaachaa ture yeroo sanatti amma Itoophiyaanis jedhamuun beekamu sanbooda immoo paaltok seenne ijoollee amma jijjiiran hedduu wajjin achi keessaa ejjennoo kanaan beekaman gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebuu qaba jedhu kana pushi godhaa ture yeroo sana fakkeenya warra akka Dr. Nagaasoo warra akka Dr. Mararaa kana hedduu busheessanii irra duulan ture leencoo dabalatee I used to defend them. So namni Oromoo akkas jedhee dubbatu yoo waan kana namarra hin beekne taate malee garuu amma nan argaa warra gaafsanii naabaara ture faatu waan bira haasa'e. Waa'ee amma Itoophiyaa Oromiyaa kuni waan nama saalfachiisu hin jiru barra. Oromiyaan walabaa haa ijaaramtu ka jedhu ilaalchi Oromoon tarkaanfachiisaa turedha. San jijjiiree dhufuun bira kun qabu. Darga ilaalchi sun hin qabdu. No. Takkaayyuu hin qabanne. Ijoollummaarraa ture. Booda garuu eegan waa dubbisuu eegale. Keessattuu eegaan Eeshiyaa dhaqee arge booda. Ijoollummaarraa maaliin yaadu ture samii lama yoo samii cunqurfame tokko falli isaa sirna cunqursaa san keessaa walaba bahuu qaba ka jedhu ture. Eeshiyaa hoggan dhaqu biyyoota akka Maleeshiyaa kan kitaaba kana keessa barreessanitti sabii hedduun biyya tokko keessa jiraachuu akka danda'u. Hoggan wadhu yaadni kiyya sheep godhaa dhufe. Keessattuu Indiyaa ki gaarii kaastas keessattuu. India is even later, even before India, Singapore case hero 2004, 2003, 2005 hero Singapore duretti. I was shocked. Biyya amma beeta garaagarummaan saboota biyya keenya xiqqaa ka biyyoota biraa galaaltu fakkeenya the Tamil and Sinhalese issue in Sri Lanka
You can't imagine. Namni beekee na beek waliin jibbu. Siyaasa irra wanni godha malee it's not that bad. Achi garuu wanni jiru baay'ee nama sodaachisa ture. Maleeyyaan maali jetti goote Indoneeziyaa relatively okay. Teenshinni kuni maaneej godhamuu akka danda'u. Saboonni dantaan isaanii fedhiin isaanii wal qoccolu sirna mootummaa tokko keessa buluu akka danda'an arguun eegale. Sanirraa inni ishee godhaa dhufe jechuudha. Kitaabii waan hedduuf keessa qaba jechuun waan kitaaba kanasumaan fixnee gara biraatti darbuu fi boqonnaa sagal tuqaa sadii waan gaaddisa Oromoo haasofte achiin dubattu Abiyyi siree jalattuu qabaa turte Abiyyi gargaaraa turte waraanni bilisummaa Oromoo illee akka qawwee hiikatu gargaaraa turte bilisoomni illee jettee waan adda addaa haasa'u gosa guggodhaa turte kan cufa odoo godhaa turte Abiyyi illee si amanuutti hin turre hagumatitti dhiyaattuun illee si shakkaa waan akkasii deemee dhumirrattu jechuun hariiroon keessan addaan cite hariiroon keessa yeroo addaan citu akka atillee gara biraa deemuuf fedhii qabdu ilaalcha dorgomaa uummatii keessaa fidatu gara filannoo gara dimokiraatawaa dhufu akka barbaaddu inni ammoo daldalattu si wayyaallee akka jedhu san ammoo diddee siin dorgomuu barbaada jennaan waayitu jidduu keessanitti dhalate mee waan sun irra haasa'e Abiyyuu ati waan san itti himte an dorgoma ta'uu deema uummatii Oromoo yaada keenya lamaan keessa kaayisaaf tolu filannoon filatu gaafattu Abiyyi akkam deebisii kenna. Sanitti dhufna garuu habilisoomne jettee irratti yeroo deddeebi'een waggaa jennu. Namni beektaa kontekstiin fudhatu. Qabsoon keenya qabsoo farra koloniitiin wal fakkaata. Hanga 2018tti sirna Gita-Bettaa alagaa keessa orma biraa keessa saba biraa keessa bahee irra qabsaa turre. Soonni jechaa ture Gita-Bettaa ormaa jala baanee jirra. The next phase is democracy. Gaafa biyya gallees maali kan jechaa ture millennium walitti nama keenya qeeqni gaarii kontekstii wajjin garuu laaluu danda'u qaba haala qabatamaa yeroo saniitiin wanni jechaa ture maali sirna alagaa jalaa baanee jirra sirna jallaa keenya jala kuufnee akka hin miidhamne gara sirna dimokiraasii deemuu qabna that's what I was saying yeroo deemaa sirna alagaa jalaa bilisa baane moo baane sirni alagaa jechuun nama alagaa jala malee garuu adeemsi biyya san keessa jiru sirni biirokiraasii warri dhaabbate seerii warri laf keeyyate Itoophiyaan isaan uuman istiraakchariin isii akkuma jirtutti jira. Cunqursan afaan Gaanaa fudhadhuuf duuba deebi 1960 Britishii laa bilisa baate maaltu itti aane yaa namuma ofitti warri cunqursu jalqabe. Exactly maaliif wanni yeroo san waan kana dubbachaa ture yeroo san maali step hin deemuu danda'uu qabda. Qabsoon sirna alagaa irra godhamu yeroo baay'ee namni qabsaa'u keessattuu system dhiisee sirna alagaa irratti waggaa fuulleffatu namni keenya maali amma fakkeenya waggaan Abiyyi mormu maal jechaa ture namni. No Abiyyi fi atu yoo wal falmitu jechuun yeroo hedduu soosiyolojistoonni waan isaan jedhan tokkotu jira. Agency fi structure waan jedhatillee gaafiif deebii beeku. No we'll come to agency structure issue. Namni maal jedhaa ture gaafa Abiyyiin ta'uu jedhu. Abbuma fedhee haa ta'u wayyaan irra wayyaa jechuu ture nimi. Ani garuu maaliin jechaa ture nama structures and transform gochuu danda'u. Nama committed to democratization ta'uu qaba. Kanaaf nama beekumsa qabu, nama muuxannoo qabu, nama murannoo qabu ta'uu qabaadha kan inni jechaa ture. Itoophiyaan decolonize ta'uu qabdu malee democratize hin taatu warra jedhu. It's a nuisance sun. Ethiopia is a very peculiar state. Fakkeenyaaf Afrika mu fudhadhu. South Africa akkaataa Gaanaa decolonized goote deemuu hin dandeessu. Kolonii Ingilizii turanii Oromoo Ingilizii dhufee faranjii ture. Keessattuu fakkeenya Keeniyaanii fi Ugandaan akkitti deeme gargara. Hariiroon warra biyya dhufee bulchaa tureetii fi uummata biyya jidduu jiru keessattuu gaafa wal keessa qubatanii wal keessa jiraachuu eegalan. It's very peculiar. Kanaaf ilaalchi akkasii suni deebisuu hin danda'u. Fakkeenya namni Mandeellaa namni gurraachi maaliin abaara. Sirna siyaasaa jijjiirmalee dinagdee wantoota bira tokko illee jijjiirama. Wallaaleeti sabboonummaa gurraachotaa dhabeetii miti. Fakkeenyaaf odoo inni if he push for that. Capital harkaa yeroo sadiin harkaa qaba. Capital qabu warra adii. Push odoo inni godhe capital yeroo sanii withdraw godhu biyyattii economic crisis keessa galchuu gurraacha wal fixaa jechuudha.
beektaa haala qabatamaa riyaalitii irratti hundooftee malee tiyoorii qofaan hin deemu siyaasaan. Siyaasaan haala lived experience and realities on the ground is very important. Haalli qabatamaan South Africa akka Gaanaatiin adda. Gaanaa keessa warri bulchaa ture indirectly bulchaa ture malee baay'atee hin jiru. Nama muraasa hin deemu. Take French. Why is the Algerian revolution so bloody? French humna civilian French hedduu dhufee achi qubatee jiraachaa ture jechuudha. So namni keenya theoretical qofaa miti ka ta'uu qabu. Fakkeenya malee experience malee fudhadhu. Maleen biyya warra Maleeziyaati. Warri Ingilizii kolonisoonni warra Chaayinaa baay'ee fidanii warri Chaayinaa almost 40% ta'e. Addanii kuu dandeessaa amma hin dandeessu. Practically hin dandeessu jechuudha. So haala qabatamaa sirna duraa irraa dhaalte san akkaataa fair ta'uu danda'uun haqa qabeessa ta'uun jijjiiraa deemuu danda'uu qabda malee tiyoorii Staaliin barreesse yookiin immoo Leeniin barreesse qofaan hin deema jennaani theory is one thing, practice is different. So bilisoomni yoo jettu bulchiinsi sirna alagaa ka durii Oromoo kallattiin bulchisuun jiga jechuudha malee waan biraatti miti. Bilisummaan beektaa is a very vast word. Alagaa jalanii baata. Bara bilisummaa Afrikaa kan jedhamu kamiin jaatamoota mi? Sagal jaatamaa. Uummanni Afrikaa alagaa jala bilisa bahe sirna alagaa jecha alagaa jala. Sanbooda maalis seene sirna abbaa irree jallaa isaa jala seene. Bilisummaa guutuu alagaa jala bilisoomeera haga ammaa kabajataa jira bara bilisummaa san. Independence Day seene celebrate godhaa jira bara Jumhuriyaa maal jedhanii warra Keeniyaa kun Uhuru Day maal jedhanii? Uhuru. Hin kabajatan. Garuu maal keessa seenan? Guyyaa Riippaabilikii Jumhuriyaa jedhanii kan Sanbooda maal seenanii? Hurriyaa. Sirna abbaa irree Jomo Kenyatta sirna abbaa irree Moi jala seenan. Rakkuma. Uummatichi bilisummaa guutuu bilisummaa alagaa jalaa bahee bilisummaa cunqursaa ofii jalaa baane isa step alagaa jalaa baaftaa sanbooda sirna dimokiraatii wala deemsa jechuudha. Gaaffiif deebii kana waan kalee caalaa waan amma itti deemnu irraa haasofne gaarii ka kitaaba asittuu dhaabname simannaa kitaaba hin gaabbuu biyya alaa akkamitti agarte? Bareedaadha. Akkuma isin jedha kitaabicha yeroo dheeraa fi lafarra harkisaa deeme. Kitaaba uummataan kitaaba gurguruuf osoo hin barbaade isin ergee inni gurgurtaa rakkoon hin jiru online isin hojjetama rakkoon hin jiru. I wanted to use the opportunity for engagement. Yeroo hunda waggaa kaampeenii tokko eegallu town halling godha. Irratti uummata wajjin marii goona gaafilee uummataa deemna gaafilee dhufaa yaada fudhatta. It's very good akka gaarii deemu jira. Gaarii deemaa jira. So kitaabis la eebbii yeroo ta'etti hun dhaabbata. Asiin duuba uummati maal sirra eeguu qaba. Engagementii. Kun waa'ee kitaabaatiif. Kun waa'ee kitaabaatiif deema. Kitaabni sababa. 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 Boqonnaa qabsoo itti aanu kan sirna dimokiraateessuudha. Kan waan arganne itti tiifannu, kan waan hanqate itti guuttannu, kan miidhaa saba itti fufe irraa itti dhaabsifnu, kan faayidaa sabaatii fi biyyaa itti fufsiifnu sadi deemaa jira jechuudha. This is a new chapter. So Jawaari bobaa guuttatee qabsootti deebi'a. Akka duubatti namuu hin deebinetti. Akka ajaa'ibaatti. Hangam soorata bahutti. Duuba deebiin hin jiru. Duubni man jiru moota. Duratti saffisaan malee ammaan duubaaf duuba deebiin hin jiru jette. Hin jiru moota. Maaliif yeroo kanatti jechuun maaliif yeroo kanatti fidatte? Kitaaba kanaaf jechuun gabayaa uumuu fi akka hin taane duratti dubbattee jirta barbaachisa. Nuunuu gurgursiisuu dandeetta akka itti garuu namni Jawaar waan kan cufaayyuu kitaaba gurgurachuuf uumaa jiran warra jedhullee waan jiruuf akka deebistuuf why now maaliif ammaan tan fidatte? In politics timing is everything. Ugaan hin dhaaba'u uummatan qabbaneessuu irratti hojjedhe. I had a reason. Politika usteetuma waanuma sirrii si fakkaatetti hin deemtu. You have to map the political space. Balance of power map godhuu qabda. Comprehensively ilaaluu danda'uu qabna. Humna kee. Humna siin faallaa jiru. Humna sadaffaa spectrum Allah iska jennu jira. You have to analyze carefully. Yeroo hin dhaabootti waggaa afuriif qabsoo yeroo turre. Waggoota 3 4 itti aanu haleellaa guddaatu nurra gahe.
caccabnee jirra. Kufa sirra bayyanachuu qabna turre. Kufaan inni waanuma laalaan dura jirtu qofaaf kaanee akka dhuunfattuma akka hawaasaatti bayyanachuu akka hawaasaattis bayyanachuu qabna turre. Akka sochiittis bayyanachuu qabna turre. Bayyanachuu qabna turre. Sochiin nuti godhaa turre. We took a serious beating. Jabar waa tokko ishee gaafadhu. Abiy Ahmed si hidhallee lubbuu kan keerrattu haga jechuun aggaammiin ajjechaa dhaqqabdee mahidhaa keessattuu laganna nyaataa haga guyyaa 40 deemen balaan hedduun fayyaa fi nageenya keerra dhaqqabuuf ture akkasillee taatu atin Abiyyii fi araaramtee manidhaatii baatee siree jala qabuuf ammallee carraaqxee si dideennan asitti deebitee warra jedhutu jira. Abiyyi bilcheeginaa dabalamuuf kadhatee Abiyyi itti dideedhaan miidiyaa gubbaatti waan haasa'amu dhagame jira. Wanni nu hin beekne karaa kanaan wanni hawaasa beekuu qabu. Wanti akkasillee deebiin barbaachisu garuu maal takkaate wanni ilaalamu qabu. Naaf Abiyyi taate naaf Hayilamaariyaam naaf Mallasiis jaartirra waliin lolle. This politics, this is a struggle. Gaafa ilaalcha kee xiinxala kee nam tokko qofarra hirrifte. Waa hariiroo siif namicha sanirra hirrifte. You're going to lose. Namicha fayyadamuu dandeessa mobilaayiz uummata gochuudhaaf. Ana fakkeenya abbaa isaa gammatti nama ni yankan. Abbaa isaa hojii rakkoo tokko hin qabnu. Maaliif abbaa isaa feemasii godhe? He served certain purposes. Right? Erga ni dhaabee miidhaan irra ga'ee maal haaloo qabadhee haaloodhaan callisee waan deeme humna hin jirreen hojiin hojjetamiiniin haala nama keenya immoo diteeliin qabne waan tokko akeekuu barbaada. Hari humna siyaasaa yeroo san ture. Gama warra humna mootummaa mormuutiin eenyu cimaa ture. Gara mootummaatti aanee kan cimaa ture eenyu. Dirreen siyaasaa maal fakkaate turte. Odoo humnaa'uu qabannee akka itti deemnu taate itti ba'iinsi garam deema ka jedhu. I'm not just an activist. I'm a political strategist. Saniin istirateejiin maal gaafata haala qabatamaa siyaasaa dinagdee hawaasummaa hariiroo humnaa keessattuu hariiroo power balance kan naannoo kan biyyaa hunda laalteet time calculate godhuu qabda. Kanaaf de-escalate gochuun waan nu fayyade qaba. Fakkeenya hariiroon humnaa naannoo sanii hiriirri humnaa hiriirri humnaa irra jiruu fi hiriirri humnaa 2020 gaafa dhaabuu jiru fakkeenya the war coalition is not the same. Kanaaf yeroo sanitti baanee deemuun kan biraa namni keenya ilaaluu qabu. Preserving gains is very, very important. And akkamitti ilaala beektaa as part of a long journey. Waaqoo guutuu farraa kaasii, Taaddasa Birruu fa'aa kaasii, Baaroo fa'arraa kaasii waanuma isaan jaaraa deeman irra jaaraa deemaa jirra. Ka isaan jaaran miidhaa irraa tiisu san irratti immoo blokkeetii biraa dabalaa deemuu danda'uu qabna. So 2018 booda wanti arganne jira. Wanti miidhamne jira. 3 steps forward, maybe 2 steps backward, but there is still 1 step. Wantoonni jijjiiraman jiran wantoota san eeysuu qabna turre. Tarkaanfiin ati fudhattu yeroo ati fudhattu it has to preserve the gains. Waan argat kasii tiisu kasaaraa biraa immoo sirraa hir'isu ta'uu danda'u qaba. So timingin amma calculation irratti hundaa'ee ka dhufe. Wanni Oromoon argattallee hin jira, wanni Oromoon dhabdallee hin jira. Steppii lama duuba deebine, lama dura deebine tokko duuba deebine. Sadii deebneeti. Lama duuba deebine. Lama duuba deebine. Akkasii jechuun maaliime? Zirziriin kiisii qadda dhoosa. Kasiyaasa hin barbaachisa. Lakki. Waa hundi yoo hasan garaan qullatti hafa sadoo osoo hin taane haalli itti ilaalamu qabu maal akka ta'e beektaa? Yoo duratti sadii dura deemne lama duuba deemin taate Oromoon waa argatee jira positive. Of course. Garuu haasaa kan kee Jarmanii keessattu wanni Oromoon amma itti jiru kabara Minilik illee Hayilasillaasee illee Darguu illee caalama waan jettu akeektee jirta. Maali suni? Ajjechaan. Ajjechaan. Saamichi. Saamichi. Kan yeroo hunda caalaadha. But there are structural gains within the state system. Gains hamma jiru balance amma fakkeenyaan gaafan abaa qeeqoo dhaabana guddise. About literally my father. Jibbarraa kaka'uu miti. Is it more of an asset or liability?
some point jaarmanii tokko hoogganni tokko asseetidha moo bu'aa isaatu moo baadha moo bu'aadha uummata tokkoof. Abaa maal jettee yaadda? Yeroo sanitti jechuun yeroo barreessu 2009 ammoo waan biraati 2009 yeroo sanitti waan gallaalee we have to move forward bira dabruu qabdu hoggaan jiru jechuudha. Ammas haala amma jiruun yeroo that time fakkeenya yeroon deeggaree maal godhu yeroo that time waan benefit godhaa waan turre jira akka siistamatti uummataaf. Amma immoo more of liability maaliif liability dha waanuma xixiqqoo waggoota 5-6 arganne kana in danger godhaa jira. Maaliif? Utubaalee siyaasni is about pillars of power. Sochiin waraana. Waraana diiguu jira. Waraana Itoophiyaa. Yes. Waraana sirnaati bar sirna. It's a state. The state Itoophiyaa maal waan gurguddoonni kana keessa waan confuse godhu keessa the state. Waan jiru kan keessatti humni siyaasaa hedduu kan Itoophiyaa wajjin dorgomuutu yookaan contest godhutu jira. Faannoon tokko abaawoon tokko. Sirni Itoophiyaa demokraasiyaati barbaadu suniif balbaltii banaa ta'uudha bu'uun. Zammanaaf marroollee dhiibee bosonatti galchu waan jetti dubbattee jirta. Yoo balbaltii cufa taatee balbala kana qawween banachuu fi carraaquu warra dogongorii maali? Isteetiin uf dandamachuu hin barbaanne. Maaliif isteetii uf dandamachuu hin barbaanne? Ka uummata isaaniitiif warra san gubbaattu hokkara banu harki maratanii ta'an. Ofirraa ittisuun haqaa miti. Haqaa miti illee jenne bara. Haqa qabanii bara wanni an jechaa jiru. It was a mistake of the state. Liability state maal ta'e Abiy beektaa xaxama siyaasa historical factors Itoophiyaa irra dhufaa jiru. Shoora middle powers sirriitti hubanne. Abiy xaxama biyya sanii baay'ee laaffisee ilaale. Si 2018 irratti karaa lamatti ture ka deemamuu danda'u. Karaan tokko karaa dimokiraasiiti democratization. Karaan tokko restoration of authoritarian system sirna abbaa irree ijaaru. Dimokiraasii gaarii fi abbaa irree gaarii ka jedhu dhiifnee keessa kamtu feasible ture kamtu irra danda'ama ture ka jedhu san sirriitti ilaalle. Sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf bu'uuraalee barbaachisaatu jira. Dinagdee cimaa danda'u qabaachuu qabda kaati to'attu. Abbaan irree namichi abbaa irree ta'uuf hawwii qabu sun dinagdee cimaa to'atu inni to'atu pilar. Security cimaa inni to'achuu danda'u. Haala hawaasummaa waan akkasii deeggaru. Society cohesive ta'ee sirna abbaa irree deeggaru qabaachuu danda'udha qabaa jechuudha. Kun hin turre maaliif? Tokko dinagdeen gaafa malasa du'a irraa kaasee laaffataa deemaa ture. Hangi jirtus harka inni to'achuu danda'u irra hin jirtu. Because of historical reasons. Security kabiraatu jaare. It's the ancient regime that built it. Sirni hawaasummaa immoo yeroo sabboonummaan saboota xiixee heightened nationalism yeroo jennee uummanni polarization keessa seenee keessa ture. Yeroo kanarratti gara abbaa irree yaalee jechuudha inni. Dirreen abbaa irree inni yaalee abbaa irree uumuudhaan maal si barbaachisa fakkaate keessattuu ce'umsa booda. Abbaa irree jechuun bara waan biraatii miti. Consolidated authoritarian system jechuun humna mormituu hunda cafaqee olaantummaa namaa fi murna sanii godhatee gubbaadhaa hanga gandaatti calboosisee bituu danda'udha. Kuni maal godhaa irree cimaa abbaa irree taatami irree cimaa qabaachuu danda'udha jechuudha. Irree dinagdee, irree loltummaa, irree hawaasummaa, irree siyaasa. Irreen kun hin jiru. Irree laafani hunda kabaluu yaale. Tan booda lola seenee jechuudha. Abbaa irree argachuu dhiisee waan amma anokrasii jedhuun kana. Anokrasii jechuun kan namni tokko abbaa irree ta'uu yaale dadhabee manyeen takkaa'uu irreen suni harkaaf fudhatamtee power contested ta'ee the state's monopoly of means of violence faca'ee jechuudha. Amma anokrasii keessa jirra jechuudha. Anokrasiin it's the worst form of political situation. Haala kan keessatti jechuun abaa'ulleen jiraachuun faannolleen waanuma sirni sun uume ka jedhuuf. Kana hunda isaanii marroomi ka uume zammana miti beeke. Sirnatti uume. Ijoolleen kun dhugaa yoo dubbanne marroon bosona hafu malee yoo kana guuttan nan gala jechuu ture yaadatta. Gaafilee siyaasaa kaasaa ture inni. Gaafilee dirreen siyaasaa bal'atee waajjirri abaa'oo banamee yaadataa gaafilee inni kaasaa ture. Abiy garuu dirree siyaasaa bal'isee aangoo hirachuurraa olaantummaa kiyyaan deemsisuun qaba. Isiniin ceesisaa jeetti deeme.
I have no problem. Hin dandeessuun jechaanii ture beran. Wanni ati jettu kun hin danda'amuudha. Sirrii fi sirriidha moral judgment osoo hin ta'in it's impractical. Feasibility miti wanni kun jechuun hin ture gartee ni yaale. Inni maal yaada ture beektaa? Marroonis achuma gara beekii san taa'eetuma akkuma zaman abaa'oo san Finfinnee keessaa sababa isaatiin akkuma maqaa abaa'ootiin mallas godhaa ture goonaa yaada akkasii qabaachaa turan. Hin taane maaliif? Irreen sirnichaa ce'umsa wajjin laaffatee jira. Sirni security biyya sanii kaa TPLF jaareedha. Gaafa TPLF aangoo irraa dhiibamu laaffate withdraw ta'ee jechuudha. He did not realize that. TPLF darguu booda maaliif abbaa irree ijaaruu dandeesse beektaa? Aangoo osoo hin qabatini utubaalee aangoo bakka bira ijaarrattee tolfattee dhufte. Waraana ka sadarkaa biyyoolessaa ta'uu danda'u ijaarrattee dhufte. Paartii siyaasaa ka biyya bulchuu danda'u already ijaarrattee dhufte. Abiini dhaale. Ka dhaale san suuta transform godhee to'achuurra sallaaffisee itti deemee jechuudha. So the result is what? Irreen mootummaadhaa laaffatee humnoonni kun waa lamatti ta'e. Gara tokkoon dirree siyaasaa dhiphisee humnoota kana dhiibe. Dhiibee immoo bakka dhorkuu hin dandeenye maaliif irreen mootummaa laaf ture jechuudha. The state became really weak. Amma anokrasii keessa jirra. Anokrasii jechuun ka mootummaanis to'annoo waan hin qabneef to'annoo argachuudhaaf seer-dhablummaa gosa lama bifa lamaan deemuu jira beeksisanitti seer-dhablummaa lawlessness. The state is acting lawlessness. Amma milishaan maaliyaa nama maxxansu kun agarte humna mootummaa amma jiru baabii guutuu to'annoo harkaan qabu. Humnummaa mootummaatu amma bakkatti faffaca'ee deemaa jira jechuudha. Abiyyi Itoophiyaan isa Finfinnee irraa hin dabartu inni beeku waan bira dantaa hin qabu. Hin dabartu. Ilaalchisuun illee rakkoo qaba kan irraa ka'e sun. Maaliif maal jedha ture yeroo sana aangoo jechuun muummicha ministeeraati. Itoophiyaa jechuun Finfinnee yaada jedhu qaba beektaa. That is a very shallow understanding of state. Itoophiyaa jechuun abiyyuma. Statein amma osoo bar waan gaarii godhan yaani ana opidiyoo halaal godhuu irratti argamu hojjeteemi. Osoo jarri sun jabaattee waan tokko hojjettee bar sookee garuu shirinkii godhan steetii shirinkii godhe. Steetii shirinkii godhameet seer-dhablummaan biyyattii harkaa fudhate jechuudha. Haala amma jirru kanaan garamitti deemna kan jiru namni sirriitti hubachuu danda'u qabu wanni nama dubbachaa jiruuf. Anokrasii keessa karaa lama qofa baata. Anokrasii keessa abbaa irree ijaaruu hin danda'amu. Haga fedhe abiyyuu itti fata malee deebi'ee sirna abbaa irree ijaaruu hin danda'u. Sirna akka abbaa irreetti akti gochuu danda'a. Aangoo xiqqoo Finfinnee irra jirtu sanii nama ajjeesuu maal godhuu danda'a sanii miti. Irree biyyattii state capacity state power san deebisee ijaarrachuudhaaf hin danda'u amma booda. So sirni karaa sadii bahuu danda'ame silaa. Abbaa irree demokrasii kan biraa anarkiidha. Abbaa irree hin danda'amu forget it. Carraan tokko demokrasiidha. Demokrasiitti yoo maraatummaa amma qabamu kana keessaa bahame waan ijoollee kana bosonatti dhiibe dirree siyaasaa san bal'isanii siyaasan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaatti akka deebitu yoo godhamu taate dhawaatan the first task is to revive and save the state. Wanni amma save the state jechaa jiru. Empire akkasii miti the state structure. State kun baay'ee Itoophiyaa qofa miti. It's Oromiyaa too. It's Somali region. It's Tigray. Stateini leerii adda addaa qabdi. Federal state jira. Gubbaarra kan jiru. Regional state jira. Gulantaan hedduu qabdi. State amma sadarkaa hundattuu contested ta'ee jira. Power federala. Power naannootis. Amma barra wanni amma ni haaraan hoggan kana jiru. Shimalis Daanachis Abiyyis barba co-mayors kantiibaa walooti Finfinnee irratti. Malee aangoon bakka biraan jirti. Statein Oromiyaas diigamaa jirti. Kana namni hubachuu qaba. I'm not talking about Oromiyaan amma solid taate teessee jechuudha. Itoophiyaan waan akkasitti ilaala namni no. The state at all level even Tigray. Tigray diigamu jirti siyaasa amma deemaa jiru kanaan jechuudha. Relatively qoqqooyyaa qabu. Naannolee namni hajaa irraa hin qabne naannolee warri jiddu galeessaa hajaa irraa hin qabne Somaalii, Benishangul. Isaanuu Benishanguliif Gambeellaa illee jechuun command postiin bulaa jiran. Command postiin bulanii bar relatively humni baay'ee jara kana isaaniin dorgomu hin jiru. Oromiyaa Amaara humni isaaniin dorgomu jira. Amaara Tigray keessatti humna wal dorgomu jira. State when I say saving the state I don't mean the federal state only. Garuu bilisa baasan akka baa'oofaati ka Oromiyaa maaliif Itoophiyaa dandamachuu itti dhimmama. Itoophiyaa waan dandamachiisin haala qabatama jiru kanaani Oromiyaa dandamachiisuu hin dandeessu because the state in federal state in naannoo
wal keessa jira. Wanni amma Itoophiyaa laaffise maali? Lola naannoo sadii godhame bakka sadiitti. Ka Tigraay, ka Amaaraa, ka Oromooti mi? Oromiyaa keessatti mi? Oromiyaan amma isteetiin fakkeenya bakka Shimallis osoo fiddee nama feeta keesse isteetiin contested ta'ee jira. Humnummaan Oromiyaa sun hin jiru amma. So saving the Ethiopian state is saving Tigray. It's saving Amhara region. It's saving Oromia. Akkasiin ilaaluu qaban. Sirna federeeshinii ammaa kan jedhu dandamachuu. Sirna federaalizimii itti dhufna. Sanii miti amma. Isteetii kan hunda federeeshiniitti hunda sirna heeraatti hundeessa. Exactly. Amma isteetiin kun wal qabateeti laafe. Ka jiddu galeessa illee ni laafe. Ka naannoo illee ni laafe wal qabatee. Maaliif wal laaffise? Fincilli Tigraay fakkeenyaaf federaal laaffise. Sochii federaal laafatuun Tigraay laaffise. The same vice versa Oromiyaa keessatti illee jechuudha. Daddafaa deemnaa sa'aatii waan dura deemaa jirtuuf garuu takka amma isteetii dandamachuu kun ammoo jechuun sabaa fi sablammii hundaayyuu akka irra jiru dubbachaa jirta. Isteetillee dandamachuuf akkina fakkaatutti Abiyyi sodaan guddaan ammaan tanbiiti sun qabdu sirni isaa bulchiinsi isaati. Abiyyiin kunin akka humni xiqqaa qabu yookaan ammoo akka kufuu danda'u. Kufii sun akka hin barbaadu kufisaa akka jiru yeroo biraa dubbatta. Abiyyi garuu warri deeggartoonni isaanii Abiyyi juuntaa mo'atee jechuun warra Tigraay PLF mo'atee Jawaarillee kun mo'atee jira. Lammaallee mo'atee jira. Gadduu mo'atee jira. Abiyyi wannis danda'ayyuu hin jiru. Injifannoo irraan injifannoo karaa ida'amuu qabatee galma badhaadhattu Abiyyi gulufaa jira waan jedhutu jira. Kan akkamitti Abiyyi xiqqeessite ilaalaa jirta?